Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota maatiiwwan Oda Show channel fagoo fidiyoo akkasumas illee keessaa balateessanii kan hordofaa jirtan maraaf nageenyi rabbi guddaan bakka isin jirtan maratti isin qaqqabu jecha egaan har'a qophii addaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadhe waan jiruuf namoonni yeroo jalqabaaf gara channel keenya dhuftan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama akkasumas immoo viidiyoo keenya like share fi comment gochuun nu jajjabeessaa isiniin jecha gamanumaan gama qophii keenya idilee guyyaa irraa isiniif qabadhee dhiyaadheettan isin dabarsa hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenyadha. Artist Falmataa Kabbadaa artistoota Oromoon qabdu keessaa tokkodha. Artist Falmataan nama quuqama saba isaatiif rafeen bulle akkasumas yeroo garaa garaatti sirboota hedduu jechuun saba isaa cina dhaabbatee kan mirga uummata isaa kabachiisuuf fiigudha. Keessattiyyuu sirboota inni kanaan dura hojjete kanneen akka Kaasi Kumaara Kee fi Yaa Sallollee kanneen kaan uummata Oromoo hunda biratti fudhatama guddaa kan argatedha. Artistiin kun akkuma artistoota biroo yeroo hedduu hidhamuun akkasumas doorsifamaa kan jiruu fi turedha. Akkuma beekamu baatiiwwan lamaan oliif mana hidhaa kan ture yoo ta'u osoo hin hidhamin dura sirboota hedduu hojjechaa akka ture odeeffannoon nu gahe ni mul'isa. Sirboota inni hojjechaa ture keessaa sirbi mata dureen isaa Jaallan Dhugaa jedhu akkuma mana hidhaatti gallakkifameen sirba isaa kana xumuruun yeroo gabaabaa keessatti uummata biraan akka ga'u dubbataa jira. Egaan nuti uummanni Oromoo kan sooshaal miidiyaa fayyadamu martinuu sirba isaa kana akkuma sirba Galaanaa duraanii wal agarra jedhu sana guyyaa lama keessatti meeggaa tokko galchuun qabna. Akkasumas illee artistoonni Oromoo maallaqaan kan of danda'an hedduu miti. Haa ta'u malee namoonni sirba isaanii YouTube irraa buusanii Facebook fi channel dhuunfaa mataa isaanii irratti gallakkisan lakkoofsi isaanii xiqqaa miti. Egaan ammaan booda namoota gochaa kana raawwatan yoo argitan akkuma saaltan isiniin jedha. Inni biraan sirba isaa kana liinkii isaa akkuma YouTube irratti gallakkifameen sooshaal miidiyaa garaa garaa irratti share gochuufiin dirqama lammummaadha. Kanaaf sirba isaa kana TikTok irratti illee challengeewwan garaa garaa irratti hojjennee riikarrii cabsuu qabna. Egaan daawwattoota maatii Oda Show channel sirbi kun yeroo gabaabaa keessatti akkasiin ga'u abdii qabna. Namoonni channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa jechaa yoo viidiyoon keenya isinitti tole like share fi akkasumas illee comment gochuun nu cina dhaabbadhaa jechaa qophii biroon hanga walitti deebinutti nagaan tura. Ani mana kabaat manan diigamneen qaba lafee gootota Oromoon kan ijaarameen qaba. Ani mana kabaat manan diigamneen qaba lafee qeerroof qarreen kan ijaarameen qaba. Namni dhaabbii qabu dhaaba jabaa qaba namni dhaabbii hin qabne dhaaba maalii qaba. Bosona maanni kee itti kaayyoodhaaf okkolta wabo abdii sabaatti dhugaanatti tolta. Umaatamni dhabee fayyaa isaa umaatamni dhumee dhabee lubbuu isaa. Jaala koo dhugaa qabdaa waggaraas nyaate osoo jaan agartuu meeqatu maraate. Jaala koo dhugaa qabdaa waggaraas nyaate bineensi gammoojjiis jaallan meeqa nyaate. Ciniin nadhee obsee bula malee haa qabu viillaa ijaarradhee cooma muree nyaachuuf dunuuffadhee sobu.